Lama tagaratti deebi'ee lama dhadhaa jedhee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo gaafatu argitu. Kiristoos yeroo deebisuuf argamu maal jedhee akka deebisu. Argitanii namni gattaa'ee hoon baratini beekumsa fedhii yoo qabaate akeeka wangeelaa, akeeka afuuraa, akeeka sirriirraa karaa waa irra deema. Namoonni baay'een amma biyya keenyatti akkan argaa jirutti baay'ee controversial kan ta'e yookaan rakkoo guddaa kan ta'e waa'ee afuuraa kana wal qabateeti. Namoota tokko maal jechuu barbaadu akkaataan isin itti dubbatan wanni isin ergaan isin dabarsitan sirrii miti yeroo jedhaman namoonni tokko isin hafuura qulqulluutti waan hin amanneefi jedhanii namoota barumsa barsiisan rifachiisuu barbaadu. Maal isinitti fakkaate? Hafuura qulqulluutti amanu jechuun baay'isa wee waaqatti amantuu jechuudha. Hafuura qulqulluu waaqayyo waan ta'e waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluu. Garuu ergaan ati barsiisaa jirtu akkaataan itti deemtu rakkoo qabaadha. Amma dibannaa kanarratti waaqayyoon na dibee jira, asii na dibee jira, achii na dibee jira, waaqayyoon kan natti dubbate namni jedhu baay'eetu jira. Kanumallee karaa itti deebisuudha dubbii waaqayyoon barbaachisaadha. Wanni ati dubbattu sirriidha moo sirrii miti jedhanii ilaaluuf illee dubbii waaqayyoon barbaachisaadha. Anatti dubbatte yoo ta'e wanni ati dubbatte sirriidha moo sirrii miti beekuudhaaf dubbii waaqayyoon keessa jiraachisudha jiraata. Namni dubbii waaqayyoo keessa hin jirre yeroo hundayyuu rakkata. Barumsa qajeelloon kanaaf barbaachisaadha asin jechuun barbaada. Kanaaf wangeelli waa'ee maalii barsiisa? Fakkeenyaaf amma bara kana prosperity gospel yookaan immoo wangeela badhaadhummaa warri barsiisan kuni wanna baay'ee keessa namoota dogoggorsaa jiru. Wangeela badhaadhummaa bakka waaqayyoon siifi badhaadhummaa qaba. Karoorri sii qabu qabeenya guutuu guddaa akka qabaattu, maalii akka qabaattu, kana akka qabaattu, sana akka qabaattu waan hundumtu sirraa hafu hin jiru. Fayyaan keellee guutuu akka ta'u, dhibeen foonii tokko yoo akka sirra hin geenye kana waaqayyoon karoorri sii qabu jedhanii barsiisu. Barumsi kun barumsa dogoggoraati baay'isa wayi. Sirrii miti. Garuu barumsa waaqayyoon nuuf maal qabaa jennee moo beekuun irra jiraata. Akkuma yeroo darbe isinii kaase barumsa dogoggoraa ariinee isa kamtu sirriidha moo sirrii miti barachuu caalaa barumsuma wangeelaa kana sirrii yeroo baranne barumsa dogoggoraa maal akka ta'e addaan baafnee beekna saba waaqayyo. Kanaaf waaqayyoon maali kan jedhu waa'ee warra kanaa. Warra wangeela badhaadhummaa wangeela sobaa barsiisan kanaa maal jedha wangeelli waa'ee kanaa maal dubbata faallaa isaa dubbata. Dogoggora ta'uu isaanii dubbata akkamitti Qolaasiyas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 laala maal jedha isinii waa'ee baddaa jiru malee waa'ee lafa kanaa yaadinaa jedha. Maaliif waa'ee lafa kanaa yaadinaa yeroo jedhu lafa kana jiraattanii har'a duutuu lafa kanatti hojiin hojjetinaa lafa kanatti abdiin godhatinaa jechuu isaa miti. Garuu yaadni keessan yaada baddaa haa ta'u mootummaa waaqaa keessaa haa ta'u jireenya bara baraa haa ta'u xiyyeeffannaan keessanis haa ta'u isin waa'ee lafa kanaa badhaadhummaadhaan fedhii waan adda addaatiin sammuun keessan qabame taana waa'ee baddaa irraafattu. Waa'ee baddaa yeroo daafatan karaa waaqayyoo irraafattu jechuu isaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal dubbate wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 20 irratti. Argitanii wanna baay'eedhaan gammaduu yeroo barbaadan namoonni inni ergee hojii adda addaa hojjetanii deebi'an dhufan kun gammadanii kana hojjennee kana goone yeroo jedhanii dubbatanii gooftaan keenya maal jedheen? Maqaan keessan mootummaa waaqayyoo keessatti waan caaffatame yookaan waan barraa'eef gammadaa malee waan gootan waan seexanni isinii ta'e waan kun ta'e waan sun ta'eef hin gammadinaa jedheen. Argitee wanni nu gammachiisuu irra jiraatu maateriyaal waan baay'ee yookaan fedhiin foonii keenya fedhiin nuyi maateriyaal hin qabnu qabeenya hin qabnu maaliin guutameef gammanna yoo ta'e of course gammachuun isaaf qabnu karaa qabaachuutu irra jiraata. Garuu hunda caalaa gammaduun kan irra jiraatu mootummaa waaqaa keenyatti biratti waaqayyoon maqaa keenya barreessuu isaati. Kiristaanummaan keenya silleetii yookaan istaandaardii kana lamuutu irra jiraata. Kiristaanummaan keenya chaalenjii baay'ee qaba. Karaa adda addaatiin waaqayyoorraa eebba kan fudhannu waaqayyoorraa gammachuu kan argannu karaa dogoggoraa irra yeroo deemnu miti barumsa sirrii yeroo qabaannudha. Kanaaf inni duraa barumsa dogoggoraa irraa fagaannee barumsa sirrii yeroo qabaachuu. Kanaaf barumsa sirrii barachuu dhabuu keenya akka dubbii waaqayyoo nu keessa hin jiraanne kan godhu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 24 irratti maal jedhee dubbate? Waa'ee dubbii waaqayyoo yeroo dubbatu waa'ee nama mana ijaaruu dubbate. Namoota akkaataa lama mana ijaaranii dubbate. Namni tokko mana isaa cirracha irratti ijaareedha yookaan ashawaan jennu kanarratti. Inni kun immoo kattaa irratti ijaaree jedha.
ashawaa yookaan alata kan jedhamu kanarratti ijaaree jira. Qarsaa jedhu afaan Oromootiin kattaa yookaan qarsaa isarratti ijaare. Yeroo qilleensi dhufu salphaadhumatti nama mana cirracha irratti ijaare kana qilleensi maal godhe duguugee lafarraa balleessee fudhatee deeme. Nama mana kattaa yookaan qarsaa irratti mana isaa ijaarrate immoo hisochoosuu hin dandeenye. Kuni dubbii Waaqayyooti jedha. Yigzaabeer qaal yookaan immoo dubbii Waaqayyooti. Argitanii nama dubbii Waaqayyoo keessa jiru yeroo qilleensa adda addaa jiru dogoggora adda addaa jiru addunyaan kun ol jettee gajjettu waldaan rakkina adda addaa keessa galu namoonni karaa adda addaatiin nu jeequudhaaf seexanni karaa adda addaatiin attaak nu godhu yeroo barbaadu dubbii Waaqayyoo nu keessa jira tanan hin dhaabannaa jechuudha akkuma nama mana kattaa yookaan qarsaa irratti ijaarame kana. Kanaaf dubbii Waaqayyoo nu keessa yeroo jiraatu waayizii taana nama dubbii hubannu nama gorsinu taana. Kanan taanu taanaan dubbii Waaqayyoo nu keessa hin jiru taanaan karaan irra deemnu karaa dogoggoraa karaa faallaa karaa jallinaa ta'a jechuudha saba Waaqayyoo kana laalachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni lammaffaan akka dubbii Waaqayyoo nu keessa hin jiraanne yookaan immoo akka dubbii Waaqayyoo nu hubanne kan godhu inni guddaan tokko gara biraa maalidha? Dubbii Waaqayyoo kana baalaansii malee hubanna yeroo baay'ee baalaansii malee hubanna. The lack of balance. Lack of balance kun maal jechuudha? Tokko tokkoon kaasee isinitti himuun barbaada. Dubbii Waaqayyoo fi yookaan immoo hojii Waaqayyoon hojjetuu fi hojii nu hojjennu gidduu dubbii Waaqayyoon dubbatuu fi haala nutti hubannu baalaansii nu hubachuu dadhabuutu jira. Bakka yeroo tokko akkas jedhame taanaan jedhame bakka jedhanii dubbii kana bakka filaat karaa ta'e ilaalu wanni gara biraa maaltu jira? Dubbii Waaqayyoo gara biraatti maal jedha? Yohaannis irratti maal jedha? Phaawulos maal jedha? Ximooxiyoos maal jedha? Bara matsaafni kun kaanonii ta'u dubbii Waaqayyoo kun jechuudha. Yeroo matsaafni kun macaafa 66 kun bakka tokkotti kaanonii ta'u haasaa gurguddaan beektota matsaafaa yookaan bara san turan gidduu akka ture seenaa waldaatiin raawwan. Bara san kan ture keessa dubbii guddaa maali matsaafa ergaa Yaaqoob kana akkamitti ergaa Phaawulos wajji walitti finnee matsaafa tokko goonee keenya kan jedhu haasaa gurguddaatu ture. Teoloojii dibeetii guddaatu ture bara san. Maaliif matsaafa Yaaqoob oloo laaltanii namni amantaa qabu hojii hin qabne amantaan isaa du'aadha jedha. Phaawulos immoo maal dubbataa amantaadhaan fayyine jedha. Argitanii amantaadhaan fayyine waa'ee amantaa dubbataa jechuudha. Dubbiin kun waa wal faalleessu fakkaata. Namoonni tokko tokko hojiidhaan fayyina jedhanii deemu taanaan ayyaana Waaqayyootiif fayyuu kana maal godhu hin faalleessu jechuudha. Hojiin namaa keessa hin jiru, hojiin keenya keessa hin jiru, ulfinni isaaf haa ta'u. Waaqayyoon jaalala isaatiin akkasumatti nu fayyise. Karaa amantaatiin amantaa nuu kennu du'aa nu kaasee Waaqayyoon ijoollee isaa nu godhe. Erga ijoollee isaa ta'an, erga fayyine, erga du'aa kaane akka nama qulqullaa'etti, akka nama Waaqa fakkaatutti jiraachuun immoo qooda keenya. Kana immoo Waaqayyoon akka nu gargaaru immoo abdii nuu kenne hafuura qulqulluun ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf Luutarni faayee bara san yeroo waan kana jalqabanii egaa dubbiin kiristaanaa karaa jallina baay'ee keessa seenaa, dogoggora baay'ee keessa seenaa, hojiidhaan fayyuutu jira, hojii fi amantaa fayyuutu jira, waan adda addaa walitti dabalanii waliin rakkoo waan tureef dubbii Waaqayyoo akkas hin taane. Kanaaf akka haaraatti Waaqayyoo riformeeshinii yeroo jalqabu sola scriptura afaan bara san ture afaan laatiniitiin kuni maal jechuudha? Fayyinni kan dhalatu Kiristoos duwwaadhaan, amantaa duwwaadhaan, ayyaana Waaqayyootiin duwwaadhaan jechuudha. Kanaaf amma yeroo dubbatamu sola scripturaadha kan nu amannu dubbii Waaqayyootti kan amannu argitee dubbii Waaqayyooti waa hundaan caalu macaafa qulqulluudha waa hundaa olitti kan kabajamuun irra jiraatu bara kana namoonni waan adda addaa olaantummaan seeraa eegamu olaantummaan dubbii Waaqayyoo haa eegamu saba Waaqayyoo argitanii olaantummaan dubbii Waaqayyoo haa eegamu olaantummaan macaafa qulqulluu haa eegamu kabajni Waaqayyoodhaaf fiduu kan daddabu dubbii isaa waan ta'eef. Kanaaf fayyinni keenya karaa Kiristoosin duwwaa, karaa amantaatiin duwwaa, karaa ayyaana Waaqayyootiin duwwaa kan ta'e. Christ alone, faith alone, grace alone jedhan kana jechuudha. Kanaaf karaa kanaan kan fayyinni keenya dhufe fakkeenya yeroo kaafnu. Kanaaf baalaansii hubachuun nurra jiraataa jechuudha. Kana yeroo kaafnu waa'ee baalaansii kana yeroo kaafnu kaa ilaala wanni kaasuu nurra jiraatu wanni baay'een jira. Amma nan kaasaa jiru karaa Waaqayyootiin maal akka Waaqayyoon jireenya keenya keessatti hojjetu. Jireenya keenya keessatti Waaqayyoo maal akka hojjechaa jiru. Yeroo adda addaa Waaqayyoon jireenya keenya akkamitti akka karaarra buuse maal akka godhe kaasaa jira. Waaqayyoon dura durseen fo'ateera ijoollee isaa nu godheera. Kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 10 irratti Waaqayyoon ijoolleen koo hoolonni koo sagalee koo beeku na hordofu
isaan keessa illee tokko illee dhabamu jireenya bara baraan kennaa fi harka koollee eenyumtuu isaan baasuu hin danda'u abbaan koo eenyuma caalaa jedha. Lakkoofsa 30 irratti aniif abbaan tokko jedha. Aniif abbaan tokko argitanii yeroo baay'ee namoonni hin dogoggoru Kiristoos waaqa gaditti abbaadhaa gaditti ilaalu warri biraadha. Aniif abbaan tokko. Abbaan hin jira, ilmis jira, lachuu waaqaa garuu nu tokko. Kanaaf maaliif anan isin kana kaasaa kanan jiru ijoollee waaqayyoo akka walattoo fudhataman sagalee waaqayyoo dhaga'u hin hordofu waaqayyoon isaan eegaa harka waaqayyooti kan isaan baasuu danda'u hin jiru mootummaa bara baraa dhaalu ijoollee waaqayyooti ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf Roomee 8:29 illee adunyaan kun uumamin waaqayyoon nu filateera. Namoonni tokko tokko dogoggoraan kan dubbatan asirratti hojii maal akka hojjennu waaqayyoon duraa dursa waan beekeef nu filatee namoonni jedhanii hojii namaa dura aansuu barbaadan jiru. Erga fayyin booda maal akka hojjechuun irra jiraatutti deebina garuu waaqayyoon akkanumatti karaa ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoos nu filatee ijoollee isaa nu godhee nu dhaabee nu eebbise malee hojii keenya keessa jiraatee miti. Ximooteos 2:9 irratti arguu dandeessu. Efesoon boqonnaa 2:8-9 ilaaluu dandeessu. Amantaadhaan fayyine. Ayyaana waaqayyootiif fayyine. Akkanumatti waaqayyoon nu fayyise. Hojiin keenya keessa hin jiru. Namni hojjechuu barbaadu waaqayyoon of ajaju malee amantaa hojii isaatiin akka of hin jenne. Wangeelli kana kan dubbatu maaliifi namni tokkoyyuu hojii isaatiif fayyuu kan danda'u jiraachuu hin danda'u. Kana maa taanaan hojiin Kiristoos hin barbaachisu ture. Yookaan immoo kantuu hafe jechuudha. Hojiin Kiristoos kantuu mitis inni barbaachisaa tures. Adunyaan kun akka fayyu namni akka fayyu waaqa wajjin akka araaramu waaqayyoon Kiristoos karaa Kiristoosiin ofii isaatiin of araarsaa ture nuufi waaqa gidduu dallaa jiru rakkina jiru diige dhiigni Kiristoos ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf waaqayyootu nu fayyise ristoor nu godhe karaa isaatti nu deebise jireenya bara baraa nu kenne du'aa nu kaase nama du'a keessa turedha nama dhageettii waaqa wangeela dhaga'uudhaaf hin dandeenyu turre. Amma lafa addunyaa kanaan namoota lafa kanaa ilaala wangeelatti himtuun dhagaan du'arra jiru jechuudha. Spiritual death blindness yookaan immoo hin argani. Kana keessaa kan nama baasu yeroo waaqayyoon karaa hafuura qulqulluu karaa dubbii isaatiin dhufee namatti dubbatee hirriba keessaa nama kaasedha. Eessan ture kan jedhu namni. Kanaaf waaqayyoon kan hojjete waaqa kana as keessatti nuyi contribution yookaan immoo gahee tokko iyyuu hin qabnu fayyuu keenya keessatti. Fayyuun keenyas immoo yeroo hunda kan raawwatu miti takka hin duunaa takka hin kaanaa miti. Fayyinni keenya takka nu harkaa fuudhama takka nu deebi'a takka xiqqaatee nuti itti dabalaa deema nuti itti guutaa deematu. Waaqayyoon completely nu fayyisee jira ulfinni isaaf haa ta'u. Fayyinni keenya completely yookaan immoo guutuudha. Fayyine kana waaqayyoon guutuu godhee nu kenne malee guutuu godhee itti nu fayyise malee waaqayyoon hir'uu godhee akka nutti guunu bakka hir'uu kana ani kana isin fayyisee isin immoo kana hojjedhaa itti guutaa nu hin jedhee miti waaqayyoon. Hin dandeenyu kana godhuu illee saba waaqayyo. Waaqayyoon waaqa amanamaadha. Waaqa beekadha. Waaqa waaquu hunda danda'u. Mirimadummaan sabaa hunda caala ulfinni kabajni bara baraan isaaf haa ta'u. Kanaafi waaqayyoon yookaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu du'uu isaatiin akka nu fayyise karaa hafuura qulqulluutiin abbaan nu filate ilmi nu du'e hafuurri qulqulluun du'a ilmaa kana du'a dhugaa kana karaa wangeelaatiin nutti mee siildi godhee nu fayyise. Fayyina keenya kan isaaniiti haleluuya kan abbaa kan ilma kan hafuura qulqulluu kan hojii waaqayyooti kan namaa keessa hin jiru. Hojiin namaa fayyina namaa keessa jira taanan wangeela sirrii miti jechuudha. Wani dhagaa jiru dogoggoraa jechuudha kana saba waaqayyoo isinitti dubbachuun barbaada. Garuu erga immoo gaa waaqayyoon guutummaa guututti nu fayyisee ilmoo isaa nu godhee fayyina guutuu nu kennee jireenya guutuu nu kennee hojii isaa guutuu ta'ee erga fayyinee booda ammoo maal akka gochuun nu jiraatu immoo waaqayyoon nutti himee jira. Ilaalaa kan akka barbaanne ta'uu hin dandeenyu. Nama gatiidhaan bitame nuyi. Nama hirribaa ka'e nuyi. Nama karaa ifaa arge nuyi. Nama dukkana keessaa ba'e nuyi. Nama cubbuudhaan maal akka ta'e gadheef gaarummaan addaan baasee nama beeke. Nama waaqayyoon du'aa kaase. Akkamitti akka jiraannu immoo dubbii waaqayyoo maal jedha? Asuma Efesoon boqonnaa 2:10 irratti maal jedha? Otoo addunyaan kun hin uumamin dura waaqayyoon maal akka hojjennu hojii nu qopheesse in advance waaqayyoon nu qopheessee jira. Argitanii fayyuu keenya waaqayyoon uumama addunyaa dura qopheesse isa duwwaa otoo hin ta'e waaqayyoon qopheesse akka maal hojjechuun nurra jiraatu illee otoo addunyaan kun hin uumamin fayyinni keenya utuu raawwatii waaqayyoon nu qopheessedha. Tajaajila ammaatti tajaajiltu maatiin ammaatti hooggantu waanuma barbaadda waan amma waldaa keessatti kiristaanummaa keessatti hojjettan kana waaqayyoon itti gaafatama kana kan qopheesse otoo addunyaan hin uumamin dura. Carraadhaan miti namatu nu kenne miti dingata arganne miti. Waaqayyoon dibaa kana yookaan dibatama kana kennaa kana hojii kana tajaajila kana waan barbaadda maqaa baasaa fi waaqayyoon otoo lafti kun uumamin dura nu qopheesse.
nurraa fudhatu namni. Kanaaf dubbii waaqayyoo irratti kan arginu. Dubbii waaqayyoo karaa qulqulluu kanarra akka deemnu kan qopheesse otoo addunyaan hin uumamin dura. Kanaaf karaa qulqulluurra akka deemnu hojii qulqullummaa akka hojjennu waaqayyoon kan qopheesse kana. Itti aansee dubbii waaqayyoo Maatiyos 6:33 irratti jalqaba mootummaa waaqayyoo fi qulqullummaa isaa barbaada jedha. Maaliif namni qulqullummaa barbaadu, namni karaa waaqayyoo barbaadu, namni karaa waaqayyoo irra deemuu barbaadu eebba hin argata. Phexros immoo maal jedha? Akkuma abbaan keessan qulqullaa'oo kan immoo hoolii ta'e isinillee hoolii ta'a, qulqullaa'aa ta'a. Absoluut qulqullaa'uu yoo baanne garuu karaa qulqulluu irra deema, qulqullaa'aa ta'a. Argitanii baalaansii eeguutu nurra jiraata. Baalaansii eeguutu nurra jiraata. Waaqayyoon erga nu fayyisee booda maal akka hojjennu nu kaayee jira jechuudha. Waan nu kaayee kana immoo jechuun hafuurri qulqulluu nu gargaara, hafuurri qulqulluu nu keessa taa'aa hin danda'u. Kanaaf nuyi akkuma abbaan keenya qulqulluu ta'e Phexros boqonnaa tokko lakkoofsa 13-16 qulqullaa ta'anii deemuutu nurra jiraata. Karaa faallaa deemaa ilmoo waaqayyooti jechuun, karaa xuraarra deemaa ilmoo waaqayyooti jechuun, dubbii jallinaa gaggeessaa dubbii ilmoo waaqayyooti jechuun, waan jallinaa, waan abaarsaa dubbachaa, waan abaarsaa raawwachaa ijoollee waaqayyooti jechuun of sobuudha kun saba waaqayyo. Akkuma hojii keenya hin fayyine hojii xuraa'aa hojjechuun nurra hin jiraatu erga fayyine jechuudha. Waan lamaan kana baalaansiin hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Hojii keenya hin fayyine jechuun amma hojii gaarii hojjechuun nurra hin jiraatu jechuu miti. Akka barbaanne ta'u jechuu miti. Rooliin keenya jira jechuudha. Kanaaf waaqayyoon Tasalonqee isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 23 irratti maal jedha? Waaqayyoon mataa isaatiin maal godha? Isin qulqulleessa. Roolii waaqaa yeroo kaafne amma maal arguu dandeenya? Waaqayyoo mataan isaa saayintifaayid isin godha. Isin qulqulleessa. Foon keessan, hafuura keessan, lubbuu keessan maal godha? Isin qulqulleessa. Asirratti illee waaqayyoon akka nu gargaaru hima. Erga nu fayyisee waaqayyoon akka itti fayyisee nu biraan deemu. Filiphiyoosis boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irratti hojii gaarii kan isin keessa kaa'u, fedhii gaarii kan isin keessa kaa'u, fedhii sanillee kan fiixa baasu isuma waaqayyoodha jedha. Argitanii hojii gaarii, yaada gaarii, fedhii gaarii, akeeka gaarii waaqallee nu keessa kan kaa'u waaqa. Akka raawwannullee kan godhu waaqa jedha. Roolii waaqaa jira jechuudha. Erga fayyinee boodallee nu keessatti waaqayyoon hojjeta. Akka meeshaatti waaqayyoon hojjeta. Filiphiyoosis boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti maal jedha? Jalqabarraa jalqabee Kiristoos hojii isiniin jalqabe akka fiixa baasu nan abdadha jedha. Argitanii roolii waaqaa dubbachaa jira. Waaqayyo waan nuun jalqabe akka fiixa baasu nan abdadha. Warra Filiphiyoosan kanatti yeroo dubbatu Phaawulos bu'aacee barbaadan keessa hubaata. Warra Tasalonqee, warra Filiphisiyees, warra Efesoon, warra eessayyuu haa taatanii hojii gaarummaa waaqayyoon isiniin jalqabe akka fiixa baasu nan abdadha jedha. Konfiidantiin qaba, abdiin qaba jedha. Amantaa guutuun qaba jedha. Maaliif kana jedha? Waaqayyo waan namaan jalqabe tokko fiixa baasa. Nama abdateen jalqabu waaqayyo waan nuun hojjetu nullee amanee miti. Humna keenya, qabeenya keenya, beekumsa keenya amanee miti. Of amaneeti waaqayyoon. Warra Israa'el Gibxi yeroo baasu, Fara'oon harkaa yeroo Israa'eloota baasu maal jedheeni? Dhaqiitii uummata kootti dubbadhu. Maal jedheeni? Ani ana jedhiitti dubbadhu jedha. Ayaa huwayaa. Ani ana jedhiitti dubbadhu. Argitee waaqayyo waan tokko yeroo jalqabu of amanee jalqabaa fiixa baasaa. Dubbisuu nafuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf roolii waaqaa jireenya kiristaanaa keessatti ammallee barbaachisaadha. Namoonni tokko kun hin barbaachisu waaqayyoon takkaa nu fayyisee nuti hojii keenya hojjetaa, ol baanee gabbuunaa nutu kana hojjetaa, waaqayyoon nu fayyisee hojii isaa fixee jira jedhanii namni yaadan jiru. No, waaqayyoon nu fayyisee ammallee nu keessatti hojjetee hojii isaa fiixa baasuu barbaada. Inni lammaffaa immoo rooliin keenya immoo jira. Rooliin namaa. Matsaafa Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 13 irratti maal jedhaa? Karaa hafuura qulqulluutiin fedhii foonii maal godhaa jedha? Ajjeesaa jedha. Argitanii fedhii foonii gara hafuura qulqulluutiin maal godhaa? Ajjeesaa. Fedhii foonii hafuurri qulqulluun isiniif ajjeesaan jedhu. Hojii namaati maa jechuudha. Fedhii foonii nu keessa jiru, fedhii dalgade, fedhii dogoggoraa, fedhii cubbuu, hafuurri qulqulluun isinii ajjeesaa otoo hin ta'in isin ajjeesaa jedha. Roolii namaati. Namni karaa waaqayyooti irra deemuudhaaf humna hafuura qulqulluutiin, kadhannaa hafuura qulqulluutiin, jireenya hafuura qulqulluutiin maal godhuu danda'a? Karaa qulqulluutti, karaa waaqayyootti deemuu danda'a. Karaa waaqayyoo irra deemuu danda'a jechuudha. Asuma Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irratti addunyaa kana fakkaatina, sammuudhaan geeddarama, jijjiirama, haaroma yeroo jedhu waaqayyoon isin haaromsaa, waaqayyoon kana isinii godhan jedhu haaraa, sammuu keedhaan geeddarama, addunyaan fakkaatina, cubbamaan fakkaatina.
Matsaafa warra Ibrootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irratti hojii hajjummaa, hojii immoraality ta'e, hojii xuraarraa maal ta'a? Abisteenii ta'a. Sirumaa isa bira ga'inaa jira. Argitanii? Waaqayyoo sinii godhan jedhu, anas sinii godhan jedhu, bara dhufee sinii godhan jedhu hin godhinaa. Argitanii? Godhu akka nurra jiraatu Waaqayyoon commandment kennaa jira. Hafuurri qulqulluun immoo nu keessa taa'e godha. Kanaafi New Testament yookaan immoo matsaafni kakuu haaraa kun over and over again irra deddeebiidhaan kan himu maalidhaa? Jireenya kiristaanaa hima. Akkamitti kiristaanni akka jiraatu. Asirratti waan barbaachisaa tokko isinitti himuudhaaf matsaafonni kakuu haaraa kun tokko isaa addaan baafnee ilaalle bakka lamatti qoodamaadha. Akkuma matsaafa Efesoon irratti kaasee isinitti himi. Matsaafa Roomee kana fakkeenyumaa yoo fudhanne matsaafa Roomee yoo argine boqonnaa 16 qaba. Boqonnaan 16 kun bakka lamatti qoodamaadha. Basically bakka lamatti qoodamaadha. Boqonnaan sagalan duraa yookaan boqonnaan duraa sagalan kun akkamitti kiristaanni du'arraa kara Waaqayyootiin akka fayyi, akkamitti akka eebbifame, nama akkamii akka ta'e, nama akkamii du'a maalii keessaa akka ka'e Waaqayyoon kara isaatiin dubbate. Argine yoo ta'e boqonnaa 11 jechuukooti. Boqonnaa 12 lakkoofsa jalqabaatirraa kaanee yookaan therefore jedha. Egaa isini nama haaraa waan taataniif, nama du'aa kaatan waan taataniif sammuudhaan haaroma. Kiristaanni maal akka gochuun irra jiraatu immoo boqonnaa 12 haga dhumaatti himaa jechuudha. Matsaafa Efesoon argine boqonnaa 6 qaba. Lakkoofsi boqonnaan 3 inni duraa waa'ee eebba keenyaa maal akka akkamitti akka fayyinamaa, boqonnaan 3 immoo maal gochuun akka nurra jiraatu. Matsaafa Qolaasii yoo fudhanne maqaa xiqqoo kana boqonnaa 4 qabdi. Boqonnaan 2 inni duraa waan tokkomaa boqonnaan 2 inni dhumaa immoo akkamitti akka kiristaanni jiraachuun irra jiraatu. Every matsaafa hunda olaallee eebbi keenya maal akka ta'e himaa, itti aansee namni kiristaana akkamitti akka jiraatu immoo himaa jechuudha saba Waaqayyo. Roolii namaa himaa jechuudha. Gadarraafachuun irra jiraatu. Kanaaf yeroo hundayyuu roolii keenyaafillee soorsii kan ta'u, ka'umsaan ta'u gooftaadha. Naanna'ee. Nu kun soorsii ta'uu hin danda'u. Ulfinni kabajnisaaf haa ta'u. Stiil Waaqayyoon garuu diizaayinidhaan godhe nu keessatti hojjechuudha waan tokko fiixa baasuu barbaada. Nurratti hojjechuudha, nu keessatti hojjechuudhaan. Waaqayyoon jireenya kee keessatti hojjechuu kan barbaadu karaa namaa caalaa si keessatti hojjetee jireenya kee sirreessa Waaqayyoon. Haleluuyaa. Waaqayyoon jireenya kee kan sirreessu, maatii kee kan sirreessu, waldaa kee kan sirreessu, tajaajila kee kan sirreessu karaa namaatiin jireenya kee irratti hojjechuu dura si keessatti hojjechuudhaan. Because Waaqayyoon nu keessatti hojjechuun karaa sirriitti nu deebisuudhaaf karaa dubbii isaa akeeka isaa himee jira waan ta'eef. Ulfinni isaaf haa ta'u. Inni gara biraa dubbii barbaachisaan maali? Akka dubbii Waaqayyoo kana nu hubanne kan godhu dubbii Waaqayyoo yuunitii isaa dhabuu yookaan immoo tokkummaa dubbii Waaqayyoo kana dhabuu. Bakka biraatti waan biraa dubbanna, bakka biraatti waan gara biraa dubbanna. Kanaaf dubbii Waaqayyoo hubachuun baay'ee barbaachisaadha karaa sirrii ta'e saba Waaqayyoo. Kanaaf hermeneutical, basic kan ta'e hermeneutics yookaan immoo akkaataa macaafni qulqulluun itti hiikamu hubachuun barbaachisaadha saba Waaqayyoo. Kanaaf dubbii Waaqayyoo yeroo hundayyuu konteeksiin isaa maal akka ta'e, konteeksii isaa maal akka ta'e, gramaatikali, historikali maal akka ta'e hubachuudhaan dubbii Waaqayyoo karaa fuula qulqulluutti ni qoranna. Walumaa galatti Waaqayyoon irratti maa investii godha yeroo jennee ilaalu Waaqayyoon nu eebbisuuf, mootummaa isaa nu galchuuf, ijoollee isaa godhee nu gammachiisu, mootummaa bara baraan dhaalchisuudhaaf. Maal godhu nurra jiraatan? Waaqa jaalachuu, dubbii isaa jaalachuu, dubbii isaa qayyabachuu, dubbii isaa keessa jiraachuu, cubburraa fagaachuu, Waaqa gammachiisu, Waaqaaf jiraachuu. Ulfinni kabajni Waaqayyoo fadaafata. Kanaaf dubbii Waaqayyoo jireenya keenya geeddaruuf aangoo guutuu, humna guutuu qaba, abdii guutuu qaba. Saba Waaqayyoo. Kanaaf nu kan jennu maal jenna? Waaqayyoo keenyan galatoomii malee maal siin jennaree jenna. Ulfinni isaaf haa ta'u. Waaqayyoo keenya galatoomii malee maal siin jennaree. Baay'een jaalladha faarfannaa kana. Maal siin jennaree jenna. Ulfinni kabajni isaaf haa ta'u. Kanaaf ulfinni kabajni gooftaaf haa ta'u. Waan na dhaggeeffattaniif eebbifamaa, eebbi gooftaa isinirra taa'u. Ameen. Keenya
gadi jennee kabajaa siif laanna yeroo namni firasaa fudhatu qomof namni saatiinis dhaabatu of gararraatti siduu beekna gadi jennee kabajaa siif laanna oh hallelujah oh hallelujah Jesus muti adunya oh hallelujah oh hallelujah Jesus muti vinya oh hallelujah oh hallelujah Jesus muti adunya oh hallelujah oh hallelujah Jesus muti vinya Jesus moti adunya Jesus moti adunya Jesus moti adunya oh hallelujah oh hallelujah Jesus moti adunya oh hallelujah oh hallelujah Jesus moti vinya jalanike nadibe manani jalanike nadibe manani gati baste faysetanani yaadannaan maakeetu keessa gootige Dubbachisa sababa naatee isa yoonjillee jallisuu danda'u walumaa galatti galannis yaada'u yaadannoon maakeetu keessa gootige dubbachisa sababa naatee isa yoonjillee jallisuu danda'u walumaa galatti galannis yaada'u familiin dhibee gaafa guyyaan natti dukkanaa'ee tarkaanfachaan dhufte ariifattee labsii nagaa narratti labsitee muufaa gaddaa narratti tarsaastee wanjoo du'aa narraa jabsitee tarkaanfachaan dhufte ariifattee labsii nagaa narratti labsitee muufaa gaddaa narratti tarsaastee wanjoo du'aa narraa jabsitee Sifammayoo galatan gabaa sifammayoo kunoo hedduu haraa sifammayoo nafi kuusadhoo galata ko'an sitti waaqadhu sifammayoo galatan gabaa sifammayoo kunoo hedduu haraa sifammayoo nafi kuusadhoo galata ko'an sitti waaqadhu galata ko'an sitti waaqadhu galata ko'an sitti waaqadhu Waaqayoo ko'an sitti waaqadhu Waaqayoo ko'an sitti waaqadhu faarfachuu ko'an sitti waaqadhu galata ko'an sitti waaqadhu.
keessakoo wanta ammalee jaalalli isaa keessakoo wanta ammalee.